Insodaat war sodaachuutu jira si galee dhaloonni kun nan dhaggeeffatu nan hordofu si gala miti kanaafi haala jira jirtu gaariidha yoo danda'ame barumsa wangeelaa kana lallaba kana itti jabeessaa ka'edha otoo addaa'uu waraane maal fe'amee ujjuu nama dhukkubu nama fayyisa dhukkubarraa si galee itti cabsi bakka cubbuu kee irraa deebi'ii jedhiin akkasin ta'in jedhiin wangeela fidii itti himi si galee itti akka ta'e anni maal akka ta'e abbaa manaa irratti jechuun haadha manaa tokko qabanii haadha manaa irratti jechuun otoo kaadhima qabanii kaadhima nama baalageessu maal akka ta'e wangeela wal buqqee fidi waraane kan fayyaa fayyu si jala taa'e kan fayyuu dadhabe haadhiisu barsiisi nama lama nama tokko argannanatu guyyaa tokkotti eebbifamaadha carra qabeessadhaan nama si hubatu nama si dhagoon Kanaaf abtimi otoo addaa'uu addooftuu moo baase haa fayyu dhaloonni kuni wangeela wal buqqee qabe nu barsiisi sirraa barannaa si hordofnaa si guddisaa si bal'isaa konkolaataa sitti bitaa Ameerikaa si keessaa isa yeroo otoo hin taane lubbuu waa'ee lubbuu nu lallabaa waa'ee jireenyaa nutti himaa kanaafi anama kanarraa yeroo baay'ee naasaa kuris haa ta'u dhaloota nutti raaju otoo hin taane dhaloota wangeela dhaloota waa'ee Ameerikaa fi adaraa keessa maal baraaf jireenya kee eebbisu waaqayyo baraaf jireenya miti natti fakkaate ulfaadhu saami iddoon balleessetti immoo dhiifama. Sanyii kee lafaa fudhachiisu sanyiin kee hin badinaa dhokko dhugaa maqaa gooftaa Yesuusiin sanyiin kee lafaa fudhatu biyyaa fudhatu dhugaa baay'ee si kabaja baay'ee si jaalladha bara kana namni nama gorsu hin jiru dhugaa dubbachuuf namoonni jala teessan immoo as jala taa'uun keessa waa tokko bu'aan qabu wangeela yoo lallabdan dhaloota tan gorsa kana yoo qaqqabsiiftanii tokko nu amma waa biraa hojjechuudhaaf asirraa miti namni tokko lubbuu lama tokko yoo fayyennee dhaggeeffataa jirra kana fayyadeera waan ta'eef otoo taaptaaf qophii gootanii gagaleensaa baay'ee nama qaqqaba ture kanaaf iyyuu namni akkasii nu barbaachisa dhugaa dubbachuuf jechuudha wal faarsuuf miti akkan isa faarsuufis miti inni kan dubbatuufis akkanaan isa faarsuuf miti namni waamicha isaa beeku ati to'ifteefis ati itti qorrisiifteefis ati ol fuuteefis ol hin ka'u ati gadi buufteefis gadi hin bu'u jechuudha. Kanaaf inni guddaan dhaloonni waamicha isaa beeku ergaa isa keessa iyyuu dabarfatee darbuudha jechuudha. Kanaaf iyyuu inni guddaan namni kan isaa galuu qabu kan beekuu qabu kan hubachuu qabu kan galuufi qabu inni guddaan nuyi dhaloota kana dukkana keessaa baasuudha. Bakka biizinasii hojjechuu yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf namni dhaqee horii nagaduu qaba. Dhugaa dubbachuu jechuudha. Dhaqee oolota nagaduu qaba. Dhaqee ro'oota nagaduu qaba. Dhaqee boqqoolloo dinnicha nagaduu qaba malee dhugaa dubbachuu fi baay'ee waan namatti hin tolle wanta inni amma kaase wanta nama dubbate waan nu fayyadu malee waan nu miidhu miti. Isa fayyaduun fayyada. Isa kaan immoo miidhuu danda'a. Maaliif hojii isaa waan ta'eef yeroo tokko yeroo ergaan nu darbu ol kaanee hiinee ameen jenna malee yeroo immoo waan waaqatti hin tolle nutti himam yoo waan waaqatti hin tolle nutti ergaan darbu nutti baay'ee kan amma kana waan miti. Kanaaf iyyuu akka dhugaa waaqayyo waaqa jiraataa dubbachuudhaaf fuula waaqayyootti kabaja guddaan sii qaba. Duubatti hin jedhiini hin sodaatini
Yaaqoob hin caaltu ati oduutes. Isxifaanos hin caaltu. Baarnaabaas hin caaltu. Yohaannis Cuuphaa hin caaltu. Digalee dhugaa Waaqayyo. Dhugaa dubbattee yoo duute, dhugaa softee yoo duute, digalee dhugaa namatti himtee yoo duute carraa guddaadha kun. An akka kootti dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif? Si faarsuu baatus, sitta farsuu baatus dhaloonni bara kana immoo firiijiidha jaallattu jibbitu jechuudha. Firiijiin isa ho'aas of keessaa qabaa, isa qorraas iddoon tokko qaba. Kanaafiyyuu firiijii of keessaa qaba, waan lama qaba. Yeroo ati tollisee isaa, yeroo ati immoo si qorrisiisa, asumatti sitti jijjiira beekama harshee. Ani maal jechuun barbaade? Haadha si faarsee, haadha sitti himee boru dhiisuu hin danda'an. Inni si faarsee sitti himee duubatti si biraan deemne ilmi Waaqayyoo Gooftaa Yesuus inni ati qoricha lubbuu keetii godhattee fudhatte sun. Inni ati inni jireenya bara baraati, inni karaadha, dhugaadha, jireenya siin jedhan sun. Haleluuyaa. Jedhamee sitti himame suni, jedhamee inni sitti lallabame sun, ana yeroo hundumaa kana dubbadhu keessaa Yesuus konkolaataa si bitaa, Yesuus gamoo sitti ijaaraa, Yesuus suufii sii kennaa, Yesuus caammaa sitti geeddaraa jedhanii natti hin lallabne hin dhageenyaan. Gaafan lallabus, gaafan tajaajilus, Yesuus karaadhaa, Yesuus dhugaadhaa, Yesuus jireenyaa isaa malee gara abbaa dhaquun hin jiru naan jedhanii kana sitti maan jedhaan addas kanuma ni yoo hojjette garuu milkoofta. Ani waaqa birrii sama arraajii dhahee waaqa birrii samaadhaa nama harcaasuun beekan. Egalee waaqa yoo hojjetan nama eebbisu beeka. Waaqa xiqqaa harka namaarra jiru eebbisu nan beeka. Waaqa daf namaa xoonqaa'eef jallootaaf dabarsee laate nan beeka. Kanaaf Waaqayyo bara jireenya kee eebbisu sodaa malee dhugaa Waaqayyo si duwwaa miti immoo nutis immoo amma humna keenya si duukaa jirra jechuudha. Azala jiru baay'een isaanii dubara tokko jaalladhe jedhee birrii tokko yoon irraa fudhee beeke ila naa dhodhooman kin olaa jala jiru. Siin kadhadha waaqata akkas naan jedhe waaqata akkas naa godhe jedhee hin beeku. Gowwoomsee hin beeku. Moosee hin beeku. Ittimee beeka. Kanaafan ijajumummaan dubbadha. Kanaaf ijajumummaan haasaa. Irri nyaadhee jaalladhe irraa nyaadhee hin beeku. Ittan nyaadhaa nan gorsa malee amaruu baay'ee namoonni maaf akkasitti dhiyaatu, maaf akkasi jaallatu, maaf akkas maal jedhu jedhu. Fakkeenyaaf ani nama tokko akkasitti dhiyaatuuf na ajjeesi jedhee akkasitti sitti dhiyaatu. Amma dubarri tokko gara kee dhuftuuf na ajjeesi jettee akkasitti dhuftu. Namni jettee gara kee dhuftu. Waan ati nama Waaqayyoo taateef du'arraa na hambisi, na gorsi, na barsiisi, wangeela sirka jira, ifatu sirka jira, dukkana keessaa na baasi jettee dhuftee sitti baqatti. Yookaan silkii kee fudhatti, yookaan immoo si duukaa buuti malee na ajjeesi jettee lubbuun tokko gara kee dhuftu akkata nama naan. Waan lubbuun tokko mucaan kun nama Waaqayyooti. Yookaan tajaajilaadha, yookaan raajiidha, yookaan paastara, yookaan wangeelaawidha jedhee itti sixxeef harkatti du'uu hin qabdu. Nurkatti du'uu hin qaban. Nurkatti miidhamuu hin qaban. Waaqayyoos akkas jedhee jedhu, Waaqayyoos akkas siin jedhe. Yoo akkas gochuu baate hin duutaa. Reenfa keetu fe'amee dhufa. Reenfa keetu galaa. Reenfi nama tokko ammaatti dhufe hin jiru. Irraa eegi guyyaa kana asitti reenfa keetu galaa jedhan. Reenfi nama dhufe hin jiru ammaa. Kanaaf inni guddaan dubbachuu barbaadu of beekuun baay'ee barbaachisaadha. Ani kan itti amanu of beekuun lafa jiran, bakka jiran, waan hojjechaa jiran, waan dalagaa jiran of beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafiyyuu amma dandeenyetti, amma nuu galetti, amma nuu ifetti waan waaqatti tolu hojjechuu, waan waaqatti tolu dubbachuu, waan waaqatti tolu tajaajiluu, barsiisuu, karaa jireenya bara baraa saba kanatti agarsiisuu baay'ee barbaachisaadha. Taaptaap godhaame maaloo? Sanyii koo
Jaataa kooti. Si ilaalume Wayye.